Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii keenyaa akkam jirtu. Qophii keenya har'aa keessatti seenaa artistii beekamaa fi jaalatamaa barreessaa fi weellisaa Tufaa Wadaajoo isiniif dhiyeessina. Waa'ee hojii isaa irratti waan gaggabaaboo qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Ita chadaba balbala kesan dura malora ita chadaba balbala kesan dura abjunille alka sumayada bula malora abjunille alka sumayada bula tafi soru mali gingilchu seruma malora matafi soru mali gingilchu seruma nafis tawbatus dumnikeeruma malora manafis tawbatus dumnikeeru fardalome tapatingaji sani malora fardalome tapatingaji Oso dugabe tu nasi ajisane malora oso dugabe tu nasi ajisane. Seenaa gabaabaa barreessaa fi weellisaa Tufaa Wadaajoo. Tufaan Wadaajoo eenyu? Maal hojjetee aartii Oromootiif maal gumaache? Kan jedhu akka armaan gadii kanatti gabaabinaan isiniif dhiyeessinaa nu faana tura. Tokkummaan kun amma nuuf ofii keenya wantumsaa jira lammiin keenya. Tokkummaan kun amma nuuf ofii keenya wantumsaa jira lammiin keenya. Haadha laalaniitiin tala fuudhu akka seera suuraa nyaatanii nutti roorrisu sun darbeera. Haadha laalaniitiin tala fuudhu akka seera suuraa nyaatanii nutti roorrisu sun darbeera. Naannoo Oromiyaa godina Arsii Aanaa Roobee ganda Saddiiqa Atuchaa jedhamtutti dhalate. Akka ilma Oromoo tokkootti aadaaf safuu Oromoon qabuu fi naamusa ogummaan utubame duudhaa sirna gadaatiin guddatee as ga'e. Bara 1997 fedhii fi dandeettii aartiif qabu ibsachuuf barataa kutaa 9ffaa ta'ee gara hawwisoo Jiituu Adaamaatti dhufe. Bara 1997 hanga bara 2000tti hawwisoo Jiituu Adaamaa keessatti diraamaa, walaloo, barreeffamoota akkasuma sagaleedhaan tajaajilaa turee jira. Hawwisoon Jiituu utubaa waa maraatanaaf achi keessatti waggaa tokko lama sadii hojjedheen albeema hojjechuu naannoo bara 2000 Finfinnee galee albeema nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu hojjedhe jechuudha bara sana. Bara 2000 jaalala aartii Oromoof qaburraa kan ka'e albama mata dureensaa nu fakkaataniituma jedhu Oromoof gumaachee jira. Jalqaba bara 2000tti kaaseettii sirba mata dureen isaa nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu keessatti sirboota 12 ol weellisee jira. Kaaseetta isaa jalqabaa gurra dhageeffattootaanis gahee jira. Caalumatti fedhii fi dandeettii qabu cimsatee hojii aartii keessatti qooda fudhachuun dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa yeroo ammaa OBN'dhaan beekamutti barreeffamoota gumaachaa ture keessaa diraamaa raadiyoo dheeraa mata dureen furmaata jedhu 757f kutaa 57 ummata isaa biraan gahee jira. walittin sakaalu kan namaaf kan keenya aadaaf safuun buluun dhalootuma keenya arjoomi harki arjaan cabu dubbadha raba dhugaan iddoon dhabu jedhaniif hin dubbatin wanta nu batin garaa jibbaatiin arraba sobaatiin qabdeen hin dhungatiin
abbaa calleeffatan ilaan callaa qabu haqatu injifata dharra dhugaa qabu seenaa waliin qabnu ulee diina cabsa diinna rabni karaa dhungoossi gaggabsa gargar baasi dhungoo fida duraa duuba kee yoomuu diinni jira haqni waa hunda caala kan beekutu madaala haqaaf safuun dabsin eenyummaa kee beeki haqaaf bakka laadhu dhugaadhaaf jiraadhu hiika haqaa beeki murtoo haqaas eegi dharri urtoo qaba haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa jireenya garaatiif kan dabala dubbii arrabaatiif kan ijji nagarra dharaaf bakka laattee namaaf jiraattee seenaa kee busheessin haqni yoomuu haqaa dharri dhugaan baqa murtoo haqaa laadhu dhugaadhaaf jiraadhu namaaf jettee dharaaf bakka laattee seenaa kee busheessin seenaan waliin qabnu ulee diina cabsa diinna rabni karaa dhungoosi gaggabsa gargar baasi dhungoo fira duraa duuba kee diinni jira hamaan yaariin isa dhiiga keetii gargar baasi isa diina keetii dhaggeeffadhu dubbachuun baay'isin haqni dhugaan karaa maganaan ilaalteen callisin haqni waa hunda caala kan beekutu madaala haqaaf safuun dabsin eenyummaa kee beeki haqaaf bakka laadhu dhugaadhaaf jiraadhu hiika haqaa beeki murtee haqaas eegi dharri urtoo qaba haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa Dhiiraa mata dureensaa abdii jireenyaa jedhu ummata isaa biraan ga'eera. Tiyaatira mata dureen hin duune jedhu qooddattoota ta'uudhaan hojjetee jira. Egaa akkuma waliigalaatti hojii aartii keessatti barreessuudhaan, weellisuudhaan, waltajjii garaagaraa beeksisuudhaan, diraamaa raadiyoo fi tiivii tapha gabaabaa ummataaf dhihaatan adda addaa qooddataa yookaan ta'aa ta'uunii fi barreessuun qooda fudhatee jira. Injifannoo diinaaf abjuu milkii arguuf eenyummaaf quuqamnee icciitii garaa keenyaa kan walitti qabnu garaatti qabanne hawwii fedhii keenya hunda bira ga'uuf isa waliin dhabne hunda argachuudhaaf aadaaf duudhaa keenyaaf eenyummaa afaan keenyan wal taanee of taanee wal ta'uuf furmaata yoomuu tokko taana furmaata rakkoo keenyaaf tokko ta'uun fala inni tokko ta'e diina jalaa galaa yeroo sanitti albeemni yeroo sanii awudoo waan ta'eef kaasitti dhanga tokko deemeera muuxannoo yeroo san irraa argadhe namni obsa qabu furmaataan dhabu ka jedhu achi keessatti argadhe jechuudha hojii kiyya san keessatti yeroon itti wanti irra bulaa simmintoo lafaa irra bulaa hojjenne jira ji'a 5 ji'a 6 waggaa tokko gargaarsa tokko malee deeggarsa dhabuudhaan hojii san nama kilippii tokkichaan hojjenne garuu maalaan achirraa bare namni obsa qabu furmaataan dhabu ka jedhu achirraa hin bareen yeroo kamiyyuu obsa qabaattee waasin jedhamus dabarsitee kallattiin kee ummata keetiif waan hojjetan xiyyeeffannaan bakka garaan keessan geema geessa gufuu hunda akkaataatti obsan bareen jedha yeroo sanitti gara albeemaa gara hojii dhufu aartiitti makamuu kiyya jechuudha. Hojiilee gurguddoo aartistiin kun hojjetan keessaa tokko mata duree isaa isin yaadachiisuudhaaf jalqaba irratti albama nu fakkaataniituma jedhu kan hojjete yoo ta'u diraamaa raadiyoo dheeraa furmaata jedhu kan hojjete yoo ta'u diraamaa raadiyoo dheeraa abdii jireenyaa tiyaatira mata dureen hin duune kitaaba giphee dhugumaa kiliippii osoo boossu baraan jedhu kiliippii gadoo jaalalaa akkasuma ammallee kiliippii gadaatu ga'e jedhuu fi CD da'umsi ciniinsuun booda jedhus hojjetee jira.
Kana malee kitaaba dhugaatu gingilcha jedhuu fi kitaaba furmaata jedhu kan yeroo ammaa gabaarratti argamuu fi eebbisiisaa fi akkasuma gurgurtaan isaa ho'ee itti fufu kana hojjetee jira. Gaaddisa walii taana gaafsa waa hundaa baana safuu fi kabaja beeki duudhaa faadaa eegi oromummaa kee beeki. Yoo taate goota ta'ii biyya keetiif dhaabbadhu yoo kan itti dhiisii afaan kee qadaaddadhu. Goonni biyyaa of kenna dabarsee lubbuu aarsaa seenaaf dhaloota isaatu baraan dabaree faarsa. Isa garaan jirre ramiin dubbatu dhugaan miliksin soomni isin bulfatu. Dhugaa Oromoon dhabesaniif Oromoon tokko ta'e wal jaalate yoo wajjin hin deemin ammallee furmaan hin jiru. Dhaggeeffadhu dubbachuun baay'isin haqniif dhugaan karaa maqnaan ilaalteen callisin. Dhugaa faqa Oromoo badee ilaaltee callisuudhaan furmaan hin dhufu hin jiru. Oromoon xiqqaasaa guddaasaa kabajee wal jaalatee rakkoo Oromoon qabu waan Oromoon dhabe gaddaaf gadadoo Oromoo hiikufoo wajjin hojjete furmaan ni argama. Ibsi dhungoo dhiisi dhungoo afaanii jaalala ilkaanii. Jaalala ilkaaniitu baate malee namni keenya guddaa xiqqaan osoo wal kabajee jaalala dhugaa walii qabaatee isa Oromummaa durii isa warra keenya durii isa duudhaaf safuu Oromoo durii sana osoo walii qabaanne waan baay'eetu furmaamuu danda'a. Qotiyyoo faallaa qottu wal miiti waliin galtu osoo dhugaan jirtu dharan dubbatin arrabuma keetiin ibiddan bitatin. Kan ibidda walitti fides kana jechuudha. Dhugaan gadi bahi haqa biyyaaf dhaabbadhu gumaata jibbaa dhiisii jaalala kudhaan maddu. Osoo jaalala walii qabaannee jaalala waliif kudhaan mannee gadda Oromoof boo'icha Oromoof waliin boonyee qaawwa jiru cufnee tokko taanee waliin deemnee waan Oromoon dhabesaniif wal taanee deemnee furmaatni biyyaaf dhufa jedhee nabduudha. Saamaan qabeenya ni hammeenya maalitti teenya yoo duudhamni keenya maalitti teenya yoo duudhamni keenya kooree baafanna malee jeefne nafti kumaan teenya nafti kumaan teenya. Yeroo dhiyootti sirboota haaraa siidoodha qaqqabu baay'ee jira. Sirboota san dura garuu kitaaba kana kan hin durseef hiriyaa koo kan ta'e artist Daadhii Galaan wareegamee ture. Haalli inni itti wareegames guyyaa sana waltajjii irra ture. Sammuu koo keessaa baduu didee waan baay'ee keessan ture. Artist Daadhii Galaan jechuun nama kitaaba afaan Oromoo 4 barreesse sirbuudha.
kaawoo inni itti wareegame saniif garuu sirboota siidoodha qabu kana dura kitaabotaan waan tokko gumaachuun qaba jedheen kitaaba kana durse. Haa ta'uuti immoo sirboota siidoo qabu keessaa amma sirboota 4-5 jiru isaan keessaa yeroo gabaabatti haalli ispoonsaraa hin beekne rakkisaadha. Nama Oromoo ta'ee waan Oromoof ta'u utubuu argadhee ispoonsaraa jechaanii miti gochaan ispoonsara naa ta'u argannaan yeroo dhiyoo. Egaa jaalatamtootaa fi dubbistoota ergaa walaabarruu keenya keessatti hojiilee artistiin kun asiin dura gama aartiin gumaacha keessaa gabaabinaan waliif ibsinee jirra jedheen amana. Ammaan tana ammoo ce'iin hedduu mudatullee aarsaa fi wareegama kaffaluuf isarraa eegamu hunda dandamachuudhaan kitaaba kana walaloodhaan qindeeffatee isiniif dhiheesseeti jira. Seenaan isaa kan armaan olitti ibsame kana fakkaata. Keessattuu tajaajila beeksisaa fi waltajjii garagaraaf namoonni hojjechiisuu barbaadanii fi namoonni qunnamuu feetan karaa teessoo bilbilaa Tufaa Wadaajotiin argachuu ni dandeessu. Kitaaba furmaata jedhu bitadhaa dubbisaa isiniin jenna. Waa'ee Tufaa Wadaajoo hamma kana erga jenne yeroo itti aanuuf bal'inaan qabanne isiniif dhiyaanna. Ammaaf kanuma fayyaanutaa horaa bulaa deebanaa. Tokkummaan kun amma nuuf ofii keenya waltumsaa jira lammiin keenya. Tokkummaan kun amma nuuf ofii keenya waltumsaa jira lammiin keenya. Haadha laalaniitiin tala fuudhu akka seera. Suuraa nyaatanii nutti roorrisu sun darbeera. Haadha laalaniitiin tala fuudhu.